alhamdulillah naga. Baga nagaa qabaatti. Innaa akkam maayiloofi lubbuu? Jirru. Nagayaame akkamati? Eenyu jechaa jirtu? Siin jiraara qamaadha namni biraan jira eegas. Maal? Ay abdii mucattiin jaaladhaa ni beektaa? No, kok akkasii miti. Jaarsa irratti hin janaajjanin. Eessa beektaan? Ni duraa waliin qaraane imoo keessatti. Faayidaa qayyuu keessatti wallahi jedhime. Wallahi imoo keessa waliin qaraane. Aara wallahi hin jedhini ebala kufayyaan kun. No kan Eera waan tokko sitti himu Raamis waan tokko sitti himu Habibi. Asi jammara dhuma si arge yoo Akka baay'ee. nama yaada qabutti akka ilma dhiiraa tokko wal dhageeffannaa. Ayyee. Duraanis himoo miti miseenjera keessa bulchaa yaaraa isaati Habibi. Sunnan galchuun sii galee. Mucattiin guyyaan jedhu torbee lama dura jecha na wajjin hariiroo jaalalaa eegaltee jirti. Na jaalattee jirti. Barbaadan wajjin qarahaa, barbaadan wajjin rafaa, barbaadan laayifii biraa keessa wajjin seenaa. Fakkeenyaaf siin jedha haara isii waan akkas akka hin taane ni beeka sii galee. Amma booda garuu dhimmi lubbuu fi dhimmi laafii manaamni suni hin jiru saayiba dhageette. Kanaafuu yoo hin beekne illee asumaan baradhu asumaan dhagahii jalaa hafi jechuu barbaade sii galee. No, Yookaan zallalee waa siin jechuun ani ilma dhiiraati si qasedhee yoo si hubachiise natti tola sii galee. Yookaan immoo akka ijoollee waliin bu'u. Yaa sirrii. Sirriitti saayiba. Ilmi dhiiraa shamarrarratti wal buleen shamarrarratti wal arrabseen maqaan hin qabu. Bifa baratee wal hubachiisnee wal jalaa hafuu nu barbaachisa sii galee. Yaa wallahi sirrii jette saayibu ani mucattii isii malee illee jiraatu hin danda'u yoo ta'an badhaa hima jaaladhaan hin beektu sun saayiba. Abbaa kiyya sana beekta. Haal amma abdii akkami beeka? Raamis mee mootii qaba. Akkatti bichaa isii gaafadhaanis inni haa jedhu dhugaa haa ta'u sobaa haa ta'u hin beektaa Oromiyaa. Wallahi laazima har'uma isa argeeyyoon. Abboo sitti mul'isa imoo. Waan ta'eef gabbuyi Raamis. Dhiisin kakatinii bakka dhiisin kakatinii. Hin Abuu barbaachisan si godhaami asii dandeettu. nama takkaa bootee hin qabaatin nama takkaa bakka dhiisi. Namni olola diinaa hanqara illee sitti himee jira. Si galee? Inni amma yookaan miira keessa galchee akka hawaasiin jedhu gochuu barbaadeetti si galee? Andambootu waan akkasii san bira taree jira. Fataa jedhii jiraadhu jireenya laayifii idwee laabdii yeenu. Ati namni isii jaallachuu mirga qabaa bar abdiyyee. Anamma Mirga haajala isii jaalachuu namni mirga qaba isiin eegan beekne nama san eegan jaalanne namni bara amma shamarri fakkeenyaaf tana jaalatu jiraachuu dandeetti mirga qabaachuu dandeetti. Jechi garuu nama san hin beeku hin jaaladhu inni akkas jedheef yookaan ani sitti wanna ta'uu qaba. Jaalalli suutuma suuta keessa dhufaan daddarbin kaati micattii irratti haala altuu irra ciifte. Maamuma facaase qabii amma qadi jechaa jirta. Dasir illee bara Muzambil illee abdiyye maali beektaa waan chaalenjii akkanaa nama lamaan jaalatanii harkaa fudhatee beektaa. Nu wanta akkasiin barbaachisa dhiibi namni walumaa galuu barbaachisa malee. Walii galte maan yoo deemama tureeta malee. Abdii maal rakkoo qaba baanagee maal balleessiyan? Sirriin dhufu mucaan ammallee barsuni harkalleen jiidhadha kiisalleen jiidha ammallee biyya guddatte jira bar. Wallahi lazim mucaan mucattii bituu hin danda'a bitee gurguruu hin danda'a an waan beeku fi Laa mucattii illee nama akkasiitii miti beektaa jechuu yaanii hin jiraami. Eenyu buuseesi? Wallah nama buusee hin beeku. Kootu bu'ii abdii jirulle. Koo bu'ii. Qilbaasi malee eenyu qaba muddeetara mana kiyya. Haala nama guddaa dheedhee isin qabanyaaniin isin haa dabbaru. Muddeetara eenyu qaba amma abdii malee namni takka hin qabu muddeetara mana kana. Eenyu buusee? A'uuzu billaahi. Amma kana fiddanii? Amma kanaan na dhuftee? Ooname. Bara amma sirbaatiin haa Aboon irraa baasii nuti jiba kana. Hello. maal jetta akka jirullee hin dhagaa.
Siirati maa ati kabajan beektoodha. Maal balleessa aboo? Nuti hiriyaa keenya jennee sirraa bannamaa jettee amantaa nu gootu. Laa aboo ani qoosuun jirtanii naman jaala duratti naannatti dhufinaan qoosinaa jedhee Nuti maal qoosnere maa jechuun maa sirratti qoosne maa dhugaa jirtu goone dubbanne maali yoon qoosne. buusin hin galchina no Muzammil innatti hin galchina buusi. Ante wallaahi Reefi Ameerikaa eenyu galchu mudeetara sirraa nama takka kan galchine natti. ani hin qabu. Ati yaada qabdu baadhu geeffadhu hojii qabduutu abdii. Kan qabu tokkoffaa irratti nama hubachuu qabda. Yoo nama hubanne ati jechuun ilma namaa taate nama hubachuu qabda. Maal balleessee mana keessatti dhuftee akka jettee biraa buute. Ila dhagaye abdii maaltu jira beektaa? Eeggattu nu bira turte mana kiyya kana keessa waan ani itti millee hin beektaa? Nama sadiin mucattii bakka takka fiddanii kabajaa kiyyaafuu hooqaati uf biratti waan tokko tokko yaada kennuufi gorsa kennuufi barnoota dabalataa kennuufi akkaan sirraa eeguufi akkaan itti si abdadhullee akkasi malee dhiira sadi qixxee teessiftanii haati kolfitaniifi miti sigalee isiin achitti argamtee wannoo ta'uun isii sun ammoo wallaalummaa isiiti sanaanaattu sirreeffata sigalee. Dhagaa ikkasitti nama. Nama dhagaa isitti hima. Amma osoo gastii osoo amma mana kiyya gastii jiraattee namni sunillee mana kiyya gastii jiraate yookaan micaasan biraa baasa yookaan isi machii baasa rakkoo miti. Isiillee laayivii mana ofii jirti. Anillee mana kiyya jira. Micaalee laayivii jira. Muzammillee laayivii jira. Takka molseeneen qicaabni tunnatti bareeddii nun jedhe. Inni jennaan lakkii bartuun qaadhi maariyaa keennatti dhaabbadhu jenneen dhugaa mun jedhe wallaahi nun jedhe jenneen takka bakka unumaayyuu bakka asiitu kana isa dhufaa jira amma tumee nu biraa bahii jenneen hayyee hin baanu jedhee xiqquma jedhee bar mucaa yoo dhugumaan jaaladha yoo isin akkana qaadhimaa qabaachuu baattee nun jedhe laa akkana qaadhi maariyaa kiyyaatii taabdii yeetii jedhee achumaan mee isinummaan osoo nurraa baataniin nun jedhee. Isa jedha. Bara isaasi eeguu jirraa akkana. Kana inni nuti isinummaanuu aarifataa yaatii nurraa bahaa nun jedhe. Isiin dhageetti akka inni isii barbaadaa jiru isiin galaafna fakkaate. Raamisii kana barka ajbii geessinaa nu dubbiin ofoon babbaayinaati. Si galee? Achumaan hayyee jara micaan deemuu dide amma nam tokko barbaade gastii keenya jiru nu gaddarbuu hin dandeenyu yoo biraa baane malee teennee haasawa dheersu taatee si galee achumaan nuti biraa baanaa micattiin tu yoo isa barbaadde isa biratti hafti yoo micaa barbaadde hin dhuftu waliin jenne biraa baane isiin dhufte dhumate karas kanuma malee maal goona reemaa yoo isiin barbaadde. Booda ishii maaliif akkana ta'e Ameerikaa maqaa itti dhahennaan achitti duuti malee baateen dhuftumaa jettan. Eenyu takka jedhe. Siitu jedheera. Maal qabeenya waa filatte jaalala filatte malee Oromiyaa tokkoffaa dogoggorri kee guddaan bakka hin jirretti laayivii seente durrii wajjin qaaqu takka jedhe. Abdii gwaaddanyaa kenna jedheeti qaabaran. Eenyu durriyyatti. Lammaffaa jarrummaan itti dhiyaatta jaalattuun diina si kennuudha. Si galee. Maal si jedhan dhiyootan sitti himee hin turre. Natti himtee turte dhiifama. Gara itti dammootu abdiin ayyee saahiba kiyyaa jesti waan tokko tokko haasoftan rakkoon qabu. Muzammilillee saahiba mukkeen garuu jarri amma dabarsitee akka isi godhuun keessuun baay'ee na dhaga'ama si galee. Wallaahi kana booda amma hin jabeessina ay jirtillee hin jabeessina. Dhagaa ijoobina akkana jalan ta'ini shamara itti himnee turre bar kaadhimaa namaa tenneen yoo isin naftee teette maal si godhanu. Maal yaani. Sii tolchee jiru. Shamara jala akkana ta'ini yoo barbaaddatin ta'in kaa jireenya mataa keetiif kiyyaan beeka. Ani si namaa kennee akkana jalan ta'ini ayibbaan. Achi bar yoo bakka san teennee hojjaasoo gurbaan biraan bahu. Ati isa baasuu qabdammoo biratti Akkamitti ba'a waa gastii jira laabii mataa isaa jira akka yoo biraa ba'an malee hin bahu inni. Unuun bahu jira. Maal yaatin jaalatin waa giddinsi nyaataaree biratti si kennu. Ati waan barbaaden dhuftu yoo sanan baatu ati. Ati immoo joomina waan tokko dubartii akka itti sitti immoo akka itti madaalan itti himne nuti akkananne hayyee nu biraa baane.
Yoo isin barbaadde Inde ramme habibi kottu gadhu fee koy. Inde maal sennere wani. dhiisi kana mawri hin seenu dillee mantaati. Giftara bar mucaan maal taate Ameerikaa jira amma maallayyoon irra kaa'ee ka'e. Argaa jirta. Walumaa gala nuti diinatti kennine hin baane maal goonaree Ameerikaa miti bakka barbaade yoo jiraate ma waan namni dhibdee jira namni jaalala qabeenya jalaafee jira. Ameerikaa jira naaf Ameerikaa. Naaf abdii yeelleen Ameerikaa jira okee. Abboo waan irraa baaftanii gurba. Giftara jedhee wanna ta'uu deema maal isaa goona nu giftarummaa isa. sa'ati silati masu karooti. Nagaa ol gaafadhu. Nama itti dhiyaadhuuf yookaan nama jaaladhu irratti qoosaa hin beeku sii galee. So kanaafuu hin ta'u ka. Ati akka nama tokko siisii amana. Maaliif see mala beektaa keessi kee waan si beekuuf miskiinummaa kee waan si beekuuf hiriyyaa kee qaalii waan taateefi duree nama noon sii galee siisiitti maara. Duree biraa nama siisii amana. Wanta godhe kun sirri moo sirrii miti natti hime. Achi dhaabadhee loluu akka shawaayetti iyyuu qaba dhaabadhee jaartii isaatti dheebuu jedhee iyyuu qaba. Namni bifa barate walamansee wal biraa ba'uu qaba bakka dhumate. Maal balleessee? Oromiyaa Wayee dhufu. laayivii irraa bahi cufi kottu. Ash. Abdii wajjin illee baaqaa qubaa hin barbaanne jedhu. Asii waasitti maa kottu. Gastii dhufa. Salaam alaikum. Salaam alaikum baay baay obboleessu waan akka dhaabadhee si iyyuu qaba. Baay deema yaa. Kottu Ash. Deem baay tillee oli. Abdiyyee bakka nagaan qabu waan itti balaa fidde. Nuti filannoo kenneefi jirra. Maal ta'e osoo nuti itti himnaa jirra. Itti himnee kan ala akkam goone. Ati maaliif akkamitti isumaan bahii jechuun ni qabdu malee akkamitti itti Hin sassaabda? bahu kan caansi barbaadaa hin bahu. Akkamitti baatu duriyyaan hin baatu hin baatu. Haga fi waan barbaade narratti du'uu qabdu. Ati bara osoo amma abdiyyee nana amma. Bakki akkasii miti kan hin dhageeffadhu. Inni osoo magastii taate gad darba. Mana isaa jira. Si galee ati achi jirtu. Akkamitti micaan hin bahu. Duriyyaan hin bahu. Innaan akkam godha karaa gabaabaa hayya bakka si biraa baanee yoo nu si biraa akkam ni baata. Amma odoon amma abdiyyeen ugurutti nu dhiisee deeme nu lameen jechuudha. Odoo nu dhiisee deeme ati bara osoo tokkoyii dhufee na fudhate usuma itti laaltaa jechuudha fudhatee taree ni jettaa yoo abdiyyeen sitti deemu. Naannoo sun akkasii miti kan akka lafarraatti fi kan miidiyaa amma kun yoo siistama fayyadamtee jettu dubbii qalgootee biraa waatti bifa baratte. Amma inni waan rakkoo amma dhageessitti matama nanu banne rakkoon nama kennaa nama humatu hin dandeessan fakkeenyaaf ana amma laajii kana bayoo sin jedhe yoo otiin bahin dandeessi baasa abadan si baasa yoo yookaan of biraas ani yookaan of mukiyyaa si biraa baa ani bayis jedhee atin baatu kanaafuu yoo nuti baane nuti atillee baatee dhufta amma kanaafuu yoo micaan booda wanbana addeem narraa bahi karaa gabaabaa deem narraa bahi. Kun dhufu iyyuu bara micaan mee maal balle kun amma dhagaa kan jira kumanti annaa kanaaf. Thank you bo amma ansaba kan kee raasa majira raamis.